jaalatamtoota ilmaan Oromoo qaqqaalii kan sadarkaa idil addunyaatti argamtan nageenyi kenna oowwan iddoo isin jirtanitti isin dhaqqabu sun jecha egaa hundi keessan akkuma argaa fi dhagahaa jirtan biyyattii Itoophiyaa sun yookaan ammoo Itoophiyaan Abiy Ahmad inni injifattuu hin kuftu jedhe sun kuftee caccabxee biyya nyaattee jirti egaa jennee sabbarree nuti bubbullee jira. Warra hanga amma ammoo abdii irraa muratiin yookaan ammoo abdii irraa kutatintu jira jechuudha. Kanaan wal qabatee rakkoo keessoo biltsiginnaa keessatti dhalate. Rakkoo jaba, rakkoo hama, rakkoo cimatu badhaadhina yookaan paartii biltsiginnaa isa jedhamu akka biyyattii guututti keessatti rakkoon guddaan uume. Rakkoon uumame kun tokko guyyaa kaleessaa hundi keessan akkuma beektan Affaarii fi wal waraansa Somaaliitiin wal qabatee Muusxafee mootummaa federaalaa wajjin lola hama walitti banaa jiranii osoo mootummaan federaalaa jiru akkamitti lammiileen keenya hagana gahu rakkoo hagana gahu keessa seenee jumlaadhaan uummanni keenya kanatti Affaar keessatti dhuma jechuudhaan rakkoo cimatu uumame. San malee ammoo namni biltsiginnaa yookaan ammoo tinuu badhaadhina Abiy Ahmadiin akkuma gifaa balawiidhaan shillalaadhaan oofassan yookaan ammoo tinuu sarganyaa maxxaa barbarree qanxisu taatee amma dubbiin ka jechuu barbaanneef maaliifi warri kaleessaan ግንባሩን ማለት ነው እነዚህ ድንጋይ ስር ተደበቁ ጅኒ ከነቀሮ ምናምን ፊታ ከጀቻ ቱሬ ሁንዲ ከተት ገደ ሎለ ለብሳ ቱሬ ሁንዲ ሐራ አሞ በከሴኑ ዋን ቀበቱ ዋን ገዲስ ወላለ ራያ ኢትሰ ኢትዮጵያ ወራና ራያ ኢትሰ ኢትዮጵያ ቲያን ነባሲዳፍ ልቡ ይሳ በራሩዳፍ ገረ ጊዱ ገለ ብየቲ ኢመላጅሩ ከራት ጩፈኒ ራያ ኢትሰ ወራና ከና ሚሊሻን አማራ humni addaa amaaraa rasaasatti roobsaa jira. Taankii as rakkabdanii, marfii as rakkabdanii, laawuncharii as rakkabdanii, meeshaa gurguddaa as rakkabdanii wanni isin taktikaawii moo siltaawii maafakfaayii isin jettan hin jiru jechuun akkasitti karaatti cufanii lola itti banaa jiran jechuudha. Eenyutu wal waraanaa jiraam? Biltsiginnaa warra isaan juuntaa jedhan TPLF matanaan loluu dhaabanii wal waraansa walii eegalanii jiran. Raajaa ittisa biyyaatii fi milishaan hidhataan fixaa jiran warra Oromoo ka achi deemee baqatu xaragaa jiran ka dabuubii warra fe'amee achi dhaqe hundi ka baqatu eessabbaa keessanii deemtan jecha kuuna si'achi xallazaa jira jechuudha. Laal agartanii akkam taate jechuudha Oromoo. Amaarri sitti maasin dura dheengaddallee sitti na jira. Awwala sitti galchan yoo tachas baqatte asii achitti si deebisan. Ammas kanumatu mudate jechuudha. Kana jechuun Abiy already dead. Caasaan biltsiginna dead kufi abadan obboleeyyan kiyya laala meen mootummaan Amaara የቆጡን አወርዳሉ ብላ የብብቷን ጣለች jedhan lukku jedhee beeka maaliif kana jedha lafti walqaayita lafti sagadee keenya jedhee warri kaleessa caffaraa ture sun har'a ammoo magaalaa guddoo Walloo Waldayaa Qobboo Maarree Roobitii bar maqamalakkaa'u ifanne bar guyyaa takka keessatti ganama takka keessatti magaalaa meeqa keessa raayyaan ittisa biyya Itoophiyaan qabdu laawuncharii gurguddaa misaa'il gurguddaa susila kadiina biyyattii ummata miliyoona 110 irraa eegu ka birmadummaa biyyattiidhaa tiksu mallaqa hiyyeessarraa guuranii masaara gurguddaa gasga'uu bitan sana hunda har'a macaawachaa godhan har'a nabsatti taphachaa jiran jechuudha. Garuu alhamdulillah rabbil alamin kana arguu kiyyaaf ittiin gammada ittiin boona jechuudha. Maaliif kun ta'e beetanii? Maaliif kun ta'e beetanii? Haacaaluu ajjeefame dhiiga Haacaaluutu jira. Haqa qeerrootu dabe haqa Oromootu nyaatame. Rabbi maal siin jedhe Oromoo harka maradhuu taa'ii anas siilolaa siin jechaa jira bara. Rabbi siilolaa jira bara. Maaliif siilole Rabbiin? Abiyyi kaleessa si dhaadate sabboonummaa caccabse Oromummaa caccabse waggaa 1,000 akkasiin hin kaanetti daaraa isii godha jedhe. Har'a ammoo laal Rabbiin seefii isaatti harkise awaajii isaatti awwajabbo gubbaa. Awaajii Rabbii sitti muramnaan abadan immootu jechuudha. Abadan hin injifattu jechuudha. Abadan qeerroo 40 dargaggoo kiyyibaa guurtee dhiistee 80 guurtee dhiistee warra ganaa cuucelee asii ganda keessa kubbaa taphatteen quufin dhiisiti. Warri leenjii waraanaa gahaa qabu koloneelli jeneraalli birgeediin guutuun biyya booji'amaa jiru keessatti maqamaaf jookaa injirraafi bar lubbuun nu keessa jirti hinjirraa mootummaa fakkanne guyyaa takkallee bulchinee haga guyyaa kanaa biyyi bulche akka jedhaniif jechaa jirtan malee already mootummaan Abiyyi du'ee jira deed daaraa ta'ee jira. Keessoo biltsiginnatti rakkinni dhalate rakkoo akkamiiti? Rakkoon mootummoota addunyaatii fi
mootummoota abii gidduu jiru maali kana isin hin beektan iccitiidhaan isinitti himamu hanga guyyaa kaleessatti mootummaan Ameerikaa dippiloomaatota gurguddoo erguudhaan hidhamtoota siyaasaa keessattuu kan akka Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa fi Iskindir Naggaa fallee maqaadhaanii jiran warroota hidhamtoota siyaasaa hiika Abiy haga Oogasti ji'a kana 15 ji'a kana kun Oogasti 15 aangoo mas resign godhuu qaba akka qabutti Ameerikaan ittiin tajirti hidhamtoota siyaasaa hunda hiikanii waliigalteen biyyoolessaa akka geggeeffamu waliigaltee irra gahame eenyu wajji TPLF fi wajji wal diilii godhan jechuun mootummoonni addunyaa maaliif fedhii isaaniillee jala waan laalaniif humni keenya hin dhaabatu baaburri keenya gasaggasnaan Finfinnee birallee tarree akka Geetaachoo Raddaa jiru keenya achiin iska Mombaasaa inni galan dabalatu no sini galaa miti kanaafuu warroota hidhamtoota siyaasaa gadhiisati waliigalteen biyyoolessaa geggeeffame mootummaan ce'umsaa akka dhaabbatu Dr. Mararaa Faan Daldaluu Ibsaa Faan dabalatame paartiiwwan mormitoota siyaasaa warra gantoota daasbooraa alaa galtee miti warra dhugaa warra haqaa ummanni itti amanu liistii garaa harkaa qabdi Ameerikaan daasbooraan kalee asii galtee Abiyyi gara ashara gaddu dhuftee ce'umsa kana keessatti hirmaadhaa minaaman hinaafiqaan hin dandeettu neefar eefar hin beekama jechuudha. Kanaaf biyyi san keessatti ambaasaddarri nageenya ambaasaddarri tasgabbii eenyu ummata hayyuu Itoophiyaa keessa jiru ummata miliyoona 120 keessa Jaawarii tokko biyya san keessa jiraachuun har'a Oromoo mataa ol qabachiise. Akkamitti mataa ol qabanne jecha Jaawar dubbate sun osoo lafan bu'in hojiidhaan agarre. Biyyi diigamte biyyi daaraa taate waraanni hin jiru diinagdeen hin jiru qaleensi jireenya badiinsa lubbuu namaa barbadaa'uu qabeenya kana hunda keessa seente jechuu biyyattiin. Jawaar Mohaammed yaalle ishi mootummaa ce'umsaa diidan fuudhanii darban Hacaaluu ajjeefanii Oromummaa cabsine jedhan. Jawaarii hidhanii Oromummaa cabsine jedhan. OMN cufanii Oromummaa cabsine jedhan. Qeerroo jumlaan maqaa shoror keessaa shabbaarii terroristii itti baasanii qeerroo guutuu fuudhanii hidhatti darban. Waan mo'an si'an garuu Rabbiin Oromoo rafne beeka. Kanaaf wanni isin jechuu barbaade maali ajandaa kiyya keessaan bahu waliigalteen guyyaa kaleessaa mootummoota ambaasaddaroota gidduutti godhame masaraa mootummaa Itoophiyaa keessatti marii guddaatu gaggeeffamaa ture. Warri mootummoota addunyaa hojiitti jiran wanni UN afaan cufattee callistuuf maali? Mootummaan Ameerikaa maa callise? Waan wayyaaneen godhaa jirtu kana wallaaleti? Beekuu dhabeeti? Waan amma abiyyitti jiru beekuu dhabaniiti hiyyooti. Dubbii kara nagaatiin fixuudhaaf miidiyaa irraa farsuu dhiisnee dubbii tana jala fixee waan hundi xumurre jennaan warri ammallee kaleessa kata ta'u bala uggifa'u jedhe sun Jaawar yoo hiikame duune argamna Abiyyi. Tiggadda laallesi makana iyyuu ajjeefna. Abiyyi maal abbaa keetii fiddaa? Us afaan kee qabadhu taa'i. Abiyyi makana iyyuu innu karchallee keessa jira. Innuu mataan isaa dubbachuu hin danda'u. Eenyuun warra hin beekanii miti maqaa jarallee dha'uun barbaadu. Kanaaf warri aangoonni Amaaraa akka Abiyyi akka Jawaar Mohaammed hin baane hundi isaanii irra walii galanii akka Baqqalaa Garbaa hin baane dhogganii karaa cufan jechuudha. Wata kana Ameerikaan maal goote? Warra ho'aatti pellefi akeekkachiisa kennite. Dhaggeeffadhaa. Akeekkachiisni kennameef maali? Daangaa keessan dabartanii daangaa Itoophiyaa biraan seenina. Naannoo Amaaraa illee haa ta'uuti. Yoo naannoo Amaaraa fi naannoo biraa akka seentan taate wal waraansi gara giddu galatti yeroo babal'achaa dhufu buqqa'iinsi uummataa gaaga'amiinsi lubbuu namaa qabeenya barbadaa'u beelaaf uummanni saaxilamu ijoollee xixiqqoo fi shamarran dubartiin ulfaa fi dubaroonni rakkoo kanan jedhamneef saaxilamu baqaaf buqqa'iinsa rakkoo fi gadadoo kanan jedhamne keessa akka seenan waan beekaniif rakkoon amma uumamni kun asitti dhaabatee nagayaan Abiyyi aangoo gadhiisee nagayaan biyyattii kana haa ceesisnu ka jedhu irratti waliigalteen godhame jechuudha geggeeffame. Waliigaltee amma mootummoonni Ameerikaa warri dippiloomaatonni addunyaa Abiyyi faa wajjin diil godhan maali? Abiyyi faan aangoo gadhiisaa isinii dhumattee jirti bakka feerti dhumate hin jiru kana caala deemuu hin dandeettanii. Abiyyi amane fudhate. Akeekkachiisni illee itti kennamee jira. Xayyaara kaasee maan dhoofne dhiira. Ameerikaan akeekkachiisa jabaa akeekkachiisa cimaa kennitee jirti. Jeettiin Itoophiyaa isa jira. Bishooftu jira bara. Maa ka'een dhoofne dhiira. Dhiiraa maa deemeen dhoofne. Ameerikaan akeekkachiisa dhuma xiyyiiti takka misaa'ila takka xiyyaarri Itoophiyaa tokko seen mootummoonni addunyaa Abiyyiin gara maaliif yakkoota amma dalaganillee lafa kaanii fi bar amma hin baraaramtan moo yakka kanaan dabartan jennaan na baraaraa jedha Abiyyiidhaan aniidhaan barbaadu mana murtii addunyaallee nan dhaabina aangoon gadhiisa jedhee jira Abiyyi. Bakka dhumati wanni bilchiginnaan asii caffartanii ardii dhiittan ka biraa tokko hin jiru takka hin jiru waa takka quban qabdu bilchiginnaan taa'ee danda'afa
barreessu wama barreessaa wama agatan maqansaa juuntaa jinnii maarra jedha jarri borganama amma finfinnee keessa jirti osoo sii walgahii galma bagadaa keessa waliin qabamee dibbi achiitumu jarri mataa kee gubbaa dhaabbate jechuudha. Kana maaliif jechuu barbaanne gaafa jarri akka jawaarfaan hin baane ejjennoo isaanii argan Ameerikaan faan warri TPLF illee maal jedhaniin warri Tigraay nuti ummata kanan beeyna ummanni kun jawaarfaa hiikaa maarra hiikaa ummata dhagahuu miti ummata kana laqallaqanii yoo kaasan malee ka jedhu jechuudha. Kana booda Ameerikaan irraa hayyama argatan Ameerikaan irraa hayyamni jarri argatan maali nuti ummata nagayaan tuqnu ummata nagayaan tuqina waraanallee akkuma achitti boojitan sanitti boojaan ajjeesina kasini dhufe dammoo tarkaanfii madaalawaa taphaxaxan irmijjaarra fudhadhaati bira darbaa haga finfinneetti deemaa hajamameefi jira amma viizaan dhaameefi jira jechuudha. TPLF viizaa yoom dhaameef ganama kana dhaameef ani dasinii maxxansaa ture dasinitti himaa ture jechuudha. Sabbaran jarri bakka shillalaa jedhaan beetaniif qarartoo zarraaf gifaa baloo maarree baloo shillalaa maarree jinni iyyeessa malee hojiidhaan hin jiran dirree lolaa geessitu bakka qotee bulaa miskiin uummata achitti arganii jechuudha. Kanaaf lolli amma deemaa jiru warri TPLF raayyaan ittisa Tigraay jeneraaltota gurguddoo fi warroota muuxannoo makanaayizeshinii fi muuxannoo umrii waggaa 50 olii warra qabu hoogganu kan akka Sa'aat Qaanfaa jechuudha. Deengada dubbatan humni nu dhaabuu danda'u tokko hin jiru hin dhagattu asabam hin dhagattu humni nu dhaabuu danda'u tokko hin jiru jedhee sitti himee jira. Haga Maqalee mootummoonni addunyaa ayi akkasii miidhaabadda. Abiyyoo hin dhufe masaraa ka guutee jiru eenyu Oromoon tokko hin jiru. Oromoon tokko keessa hin jiru ka warra Ameerikaa fi mootummoota addunyaa dhaga'uullee hin jiru. Bakka tanniin garaf godhaatii itti seenaa jedhanii hayyamni viizaan dhaameefii jira jechuudha. Viizaan inni tudheef mootummoota addunyaatu dippiloomaatota addunyaatu viizaa dhaheef. Sababa kanaa irraa magaalota meeqa qabachaa jiranidha. Naannoo barra jarri lafa Tigraay walqaayidii fi jinnii uummaadhaaf cinqamatu hin jirtu bar jarri qaata bar dhuftee waldayaa jinnii maarree qaata kamisee seente bar jarri. Kamisee seente achi shawaa roobiiti achi shawaa seente finfinne. Humni nu dhaabuu danda'u tokko hin jiru haga kallattii afraniitu jedhanii jira. Ammallee diddanii akka mootummaa dargi haga xiyyiitii takkaafi namni tokko masaraa keessatti naafutti dhima lolla warri jedhu ganaa gatii isaa argachuuf ta'a. Ammoo Oromoon ni injifata. Laala mee Oromoo qayyabadhaa bayyanadhaa hubadhaa laala waan of taate finfinnee tuffatiin qeerroon Oromoodhaa wareegamaa gas ga'u kaffalee osoo diinagdee biyyatti gaaga'amarran buusin odoo hiyyummaan labsin odoo Itoophiyaan diigin odoo raayyaa ittisa Itoophiyaa hin bittinneessin humna biyyattiidhaan laaffisin birmadummaa biyyattii gaafii keessan galchin qeerroon afaan nagayaatiin karaa nagayaatiin warra taankii fi baankii qabu TPLF Maqaletti galche. Nagayaa ba'u rabbii miskiina garaa Oromoo argisan har'a lolaa jira Oromoodhaaf. Rabbii santu si lolaa jira Oromoo. Si lolaa ati lolachatti hin jirtu. Rabbii Oromootu lolaa jira. Dhugaa qabnu haqni keenya awwaalame. Warra qeerroo dheengadda nama 700 bishooftutti wayyaanee fitte jedhanii isaan kiyyaa hergeefaa maxxansan agartanii miti. Hundi keessan argitanii jirtan. Garuu siidaa gaaf dhaabduuf opiyyoo maal jettee dhabde? Uummata tasa du'ee jettee dhabde. Dargaggoota moo uummata tasa dhume jedhanii siidaa dhaabanii bishooftu irratti. Har'a dammoo qeerroo kaleessa abaaran. Qeerroo kaleessa shororkeessaa jedhan. Qeerroo kaleessa girrisaa jedhanii. Qeerroo kaleessa targaa hin jirre adda addaatti maxxansaa turan. Har'a qeerroo jedhanii yaammatan. Sun qeerroo Oromooti miti. Qeerroon Oromoo qabsoo beeka. Kaayoo qabsaa'uuf beeka. Hoggansa qaba. Hogganaa qaba. Akka itti eemaramuu beeka. Tarsiimootti masakamuu beeka. Imaammata qaba. Eessatti akka qabsaa'u. Eenyu waliin akka qabsaa'u. Akkamitti akka moo bareechee beeka jechuudha. Rabbi Oromiyaa hin diigamtuu jedhee rabbiin nuu lallabee bara. Oromiyaan hin diigamtu. Oromummaan hin badduu. Itoophiyaan qilee seentee jirti. Rabbitu nuu katabe. Uummata Najjaashii masgiduma Najjaashii santii galillee du'aayii ambiyootaa qabdi jarri. Jarri barra amma mee laalaa dhugaa dubbannu unatu inni nagaagara. Waraana TPLF kaabiyyi kabaamu birgeeda agarra 10,000 20,000 17,000 salfii maallee taallaqu ruccaa agarra. Waraana Tigraay nama 20 agartaniisim nama 10 nama 20 bar jarattiin quwwaa qabdire fakkaate akka nama 2,000tti lolti jirra. Nama 20 bar waraana kana guutuu bar daala gochaa jirani. Mee
waraana raayyaa ittisa Tigraay. Shantama bakka takka gartanii naa hima. Nagarsiisaa viidiyoo. Dhibba bakka takka gartanii. Kaa gartan maali ka ganama kana taankii irra dhaabaturre ijoollee maqaqalloo nama 5 nama 6 taankii gubbaa dhaabata kunu. Eessa marti misaa'ila birallee nu dhaabata. Ijoollee mati xiqqoo ganda keessa gartee namuma 20 bira dhaabata. Barjarri humna special force isaanii ganaantu hin eebar. Warri TPLF-illee akkam gochaa jiran. Humna isaanii jajjabaa gurguddaa naannoo Tigraay keessa jira laala. Plan A plan B qaban. Injiinara siyaasaa, injiinara lolaa beekan. Humna jara gurguddaa san fidanii duran kaan. Ijoollee mati xiqqoo ganaa amma kunoo leenjii ji'a takkaa ji'a lamaa fudhatte garte. Isima sitti erganii bar isimatu laxallaqaa bar irraa booji'aa raayikaa hafuuratti kutaa bar ari'aa jira bar. Kana maaliif jechuu danda'e? Humni isaanii guddaa lafa kaatanii jiran. Yoo waa dhufan hin beekan akkaataatti dhufan jechuudha. Kanaaf akka rakkoon kun marri hin dhufne Oromoon lallabe. Abbaan gadaa lallabe. Ayyaanni Oromoo lallabe. Rabbi Oromoon lallabe. Maal lallabe? Jaawar Muhammad miskiinticha. Isaan fuudhee nagaa masaraa isaan galche. Mee arra masaraa keessaa ta'an gaa. Mee arra deebi'een achitti haa deebi'an gaa. Har'a bar dhumattee bar amma waa'ee taa'ee danda'a barreessu jinni kana dhiisa. Amma dhumattee bar kaa'uun baala waf yellam waf qilleensi takka hin jiru. Kana booda yakkamtoonni takka takkaan kaadiree biyya alaa kanaa galte guutu Oromoon isin hin beekne hin jiru. Gantoota Oromoon isin hin beekne hin jiru. Dirree nageenya Oromoo mooraa qabsoo Oromoo isin jettanii of eeggadha. Mooraa qabsoo hundi kamiidee lama qabdu kan silaa paaspoortiin isin irraa guurame deemtee miidee teelemii qotatta malee kana booda mooraa qabsoo bilisummaa Oromootii fi mooraa nagaya Oromoo keessa seena jettee harka kaayedha jettee harka sirraa muramaa beeki. Hattoota ergamtoota hunda keessan jechuudha. Nuti har'a ummanni warri Oromummaa jibbu sabboonummaa jibbu mo'amutti gammadaa jirra. Ilililil jennee gammanna. Garuu Tigree deeggaraan jiru. Warra TPLF deeggaraan jiru. Garuu warri diina Oromoo ta'e Oromummaa jibbu warri Hacaaluu ajjeese warri Jawarii ni dhe warri Oromummaa cabsina jedhe qeerroo warra shororkeessaa jedhe san warra qeerroo shororkeessaa jedhe san mo'amuu isaanii arguu caala wanni na gammachiise tokko illee hin jiru. Aboo yoo dhugaa qabaattan ni mootan abboo. Harka marattee yoo ta'e dhugaa qabaatte rabbi sii birmata. Oromoo wayi lolaa jedhama Oromoon. Wareegama qaalii akkasiillee Oromoon kafalaan jiru baram ammatti. Wareegama akka qeerroon kafalee san kafalatti hin jiru. Haa xiqqaattu haa guddattu kafalaa jira garuu wareegamni jumlaan akka ammanni Amaaraa fi gara uummanni kaabaa kun kafalaa jiru kafalatti hin jiru. Garuu Oromoon nagayaa maaliif haqa kenna? Haqa kennatti achi taa'imi. Haqa kennatti achi taa'imi. Haqa kenna achi taa'e san asumatti nu deebi'a jechuudha. Haqni kennisu. Masaraa teessoo fuunee nuti irra kennisan rabbiin fuudhee Oromoo achi kaa borganam na amana. TPLF loltee dhufteef iddoo san hin teettu na amana. TPLF iddoo san hin teettu hin beekti waa hunda beekti sirri baratti. Gadaannessa badii kalee isaan dalaganiif har'a lammiin isaanii haati isaaniitii fi biyyi isaanii wareegamaa fi aarsaa guddaa isiin kafalte sirritti waan beekuuf warri TPLF jawwee koo gabbay Maraaraa koo gabbay Jaal Daawud koo gabbay Jaal Marroon waraanni bilisummaa Oromoodha. Humna furguggaatu Oromiyaa. Amma Jaal Marroon jaarmiyaa siyaasarraa bilisa. Kana beeka uummanni Oromoodha. Waraanni Oromiyaadha akka raayyaa ittisa uummata Tigraay jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana Oromiyaati. Waraana Oromoo nageenya Oromiyaa eegu birmadummaa Oromiyaadhaa tiksu hegeree Oromiyaatiif waardiyyaa fi abukaattoo ta'ee dhaabbatu. Amana Jaal Marroon iftaan Finfinnee jiran amana. Jaal Marroon mootummaa cimsaa keessatti ni hirmaata. Oppiyoon Oromiyaa gadhiiftee baati. Waraanni bilisummaa Oromoon bulchaa. Paartiileen siyaasaa Oromiyaa dammoo Oromiyaa bulchan jechuudha. Abbaan fedhaa injifatu, abbaan fedhaa abuutu, abuu angorraa waraanni bilisummaa Oromoo jaarmiyaa irraa bilisa ta'e akka bulu abdii qaban. Abdii maaliif isin jechuu barbaade? Biyyi an keessa jiru biyya akkasiiti. Poolisiin qaamni nageenya kamuu qaama siyaasa irraa bilisa. Nagaya biyyaatii fi birmadummaa biyyattii tiksa. Seera biyyattiidhaa waardiyyaa ta'e eega. Lala manni murtii Itoophiyaa mana murtii addunyaa kanarra abdii kutate. Nama jarri kun waldayaa jinnii dasee maarree qobboo maarree qaata shawaroobitiin kokkee Finfinnee jala geette. Yajuuntaa maarree
ጀነራል ጻድቃን ተሾረከሳ ምናምን ጅኒ ምናምን ጆር መመርመነ ሙርቲ ቲያማ ምናምን ዋኤ ወሪ mana murtii arra taa'ee akkana seera namatti himu kun hundi isii borgarama gatii argachuu jetti. Abbaan kamuu waan facaafate haamata calleeffata galfata irkiddaata isaallee wajjin nyaata jechuudha. Kanaaf Oromoon ni mo'a. Oromoon harka maratee taa'ee moo'iban. Harka maratee taa'ee waraanni bilisummaa Oromoo qabsa'u malee akka sabatti Oromoon dhugaa qaba haqa qaba. Kana caala rabbiinu sheemiidha. Rabbiinu maal nuun jedhe sheemiidha. Kana caala dhumina hiriiran bahinaati. Anatu sinii lola jedhee rabbiin nu lolaa jira Oromoo. Kana amana. Kana Oromoon sirriitti bareechitee amanuu qabda. Maaliif har'a dhugaa kennatu bahe. Odoo silaa jarri tunarra kaatee loltee dhufuu baatte. Oromiyaan Oromummaan akka isaanitti badi. Jaawar dhabame Hacaaluun du'ee Oromoo moraqa qeerroo bittinnaa'ee diina minaamun qeerroo girrisaa minaamun maqaa adda addaatti maxxansanii Oromiyaa silaa diigan akka jiratti wallaahi Oromoon diigan Oromiyaa fi Oromummaa diigan. Kana Oromummaan diigamuufi Oromiyaan dadhabdee jirti kana booda Oromiyaan Oromummaa fi sabboonummaadhaan ititte deebiteen dhuftuu biyyee arraabattee illee kaatu jedhanii daasbooraan biyya alaatii gale kun hundi arra Abiy cinaa hiriire. Walaa Leencoo bittilau Diimaa Naga'uu bittilau walaa Kamaal Galchuu bittilau walaa aktiivistoota maqaa jaraa yaamelleen fixu warra daasbooraa biyya alaatii kanaa galee asharaggadaa ture san hundi gartanii hundi. Hal Abiyyitti deeme tooftaa Abiyyitti deeme sun abdii nama kutachiisa. Ahaa kana booda jara tan wajjinoo dhaabbannee homaan argannu homaa yoo ta'e illee mootummaa laala warri kijiba deeggartan warri haqa uummataa nyaattan warri kaleessa dhugaa sabaa dabsitan har'allee salphattan. Amma Ingilizii deebita sheemno ko jalgalaasaa dilboomee amma Ingilizii deebi'a. Leencoo taa'ama loroo qabbarasanii deebi'a. Namni jara tuqulleen jiru Oromiyaa keessaa ta'anii xurataa baha dirree siyaasaa keessaa baha. Ibaataa teessan dalagadha. Afaan qabrii jirtan nagaan jiraadha. Dirree qeerroo fi dargaggoota gadhiisa. Kana booda waa'ee siyaasaa dubbanna afaan qabna jettanii akkan dubbanne. Abadan. Waa'ee filannoo sila filannoo ta'uu warra mee waa'ee filannoo tokko ammal jedha. Filannoo asaan waa'ee filannoo isa jira. Addunyaa waa'ee filannoo quba qabdi. Lammiin biyyattii quba qabaa. Hin jiru. Kana booda wanni takka hin jiru. Warri humna Tigraay hin dhufu. Waraanni bilisummaa Oromoo Gujii keessa Boorana keessa magaalota hedduu bilisoomsaa jira. Maaliif humni tokko hin jiru. Waraana hin qabu Abiyyi. Massaaraan hin qabu, rasaasa hin qabu, xiyyiitii hin qabu. Dargaggootuma Oromoo masii fuudhanii deeman tana achitti ficcisiisa. Sunuu maal garuu Tigraay deemtee loltu barama Finfinnee keessaa lolti malee. Yoo amma Finfinnee keessaa lolti malee eessa deemte Bardasee seette garri Shawaroobiitti seette bara. Jarri amma boota ganama lafaa kaanu jarri Burraayyuu Sabbataa. Gaafa kana immoo Abiyyi kiyya gabbaayiti. Akka gaafa boombii dhooste akka gaafa mafaqqala mangisti jettee masaraa kushaappii uummata dalagsiiste paarlaama gubbaa teettee waan jettee yaadataa mi Abiyyi. Yoo Oromoo gabaree mangistee tan akka buloo farasuun farda isaa sooratee Oromoon godina addaa naannoo Finfinnee jiru ka'ee haga masaraa dhufe jette. Har'a Oromoon jara wajji laal Oromoon har'a masaraa si dhufu hin jiru. Abadan. Wanni ati Oromoo gootatu dhiiga uummata Oromootu haqa uummata Oromoo ati jallisatu sitti yaa jira. Osoo waggaa 10 hin bulchin akka mallasfaa. Osoo waggaa 5 hin bulchin. Waggaa mala mallee waggaa takka bicha nagaa waggaa takkitti iyyuu homaa siinitti kabulche waggaa takkitti nagaan biyyi bulte sanuu mootummaa ce'umsaati. TPLF illee qabsa ittiin deemne namuu wal sodaata haga amaarri masaraa san hin seeniinitti biiti nagaa tole. Najisni seene miire har'a walaa Daani'eel Daaqonii bittilau walaa jeneraal Tikee Dengada ግንባሩን በለው facaasaa jedhu sun marti ara xooronnatan sabkum jechaa jira. Maaliif wayyaanee sodaate borganama dhufanii nan dhiisanii yakka qaba garam abbaasaa deema. Jeneraal har'a lala Baacaa Dabalee fa'aa har'a eessa jiran? Baacaa Dabalee yennu allu sari. Lama magalaqaa eessatan magalaqaa kenni jedhin gabbaati magalaqaa kennii jedhani. Hirrii barrafaa jiran hirrii barrafan qaaxiraa akkana ta'aa jiran qaaxiraan kafitti Abiyyi fa'a ka qaaxiraa waf jara godhe. Maali haqa Oromooti dhiiga Oromooti dhiiga qeerrooti dhiiga dargaggoo Oromoo wallahi billahi haadha Oromoo akkasii boottu mucaa xiqqaa addabaabaayii irratti haadha abbaa duratti ajjeesan san gocha gara jabinaa ilmaan Oromoo irratti isaan raawwatantu wacaa jira. Osoo Oromoon har'a wajjin dhaabate isinitti himne bara. Osoo kaayoo qeerroon kaayoo qabsoo kaayoo qabne mootummaa kaayoo qabne mootummaan badhaadhinaa mootummaan biltsiginnaa alaamaa ilaalu viizhinii hin qabu. Mootummaa iristima namaa deebisuudhaaf kaan lola matakkal kenna kun kenna bararaan kenna
ummata kenna addunyaan beete jirti abadan angoo jaratti hin kennitu addunyaan oromoon hin deebi'am oromoon jabaatee dhufa oromoon mataa ol qabatee deema nuti har'a hin boonnu hin gaddinu maa boonna maaltu nurraa dhate maa waan warri iristee dhumeef moo waan lafti warri iristee irraa fudhatameef moo never ever takkuu takka namni lafa oromiyaadhaa fudhachuu danda'u hin jiru namni awwulla yoo warra soddaa abiyyi taate malee namni qabeenya oromiyaa saamu hin jiru namni qabeenya oromiyaa barbadeessu hin jiru namni qabeenya oromiyaa takka haatu takka hin jiru yoo warra soddaa isaa taate malee kana na amana kanaaf amma falli jiru maali falli jiru takkaa fi takka abadan yakka jalaan baatan kana beeka awwalu abdii walaa shimallis abdiisaa addisuu argaa qixxeessaa eebanne arraba jedhu walgahii gubbaa jiranii arra galma abbaa gadaa keessa dhiichisaa jiranii bara jarri qaata qobboo fi jinniidhaan shawaroobitii qaata kamiseen baa jirti jarri deemaa jirti bara ima deemti dhaabachaa hin jiru baaburri jira humni nu dhaabu jiru jedhanii boorganama godina addaa naannoo finfinnee dhufti akkam abbaa keetii goota eessa abbaa keetii dheexa warri kaleessa ummata ofii salphisuuf yaale warri kaleessa kufaatii sabaa hawwe kufaatii qeerroo diina godhate jaawarin diina godhate har'a gabba yaasee eerpoortii Itoophiyaatiin bahuun hin jiru abadan yaa warra paaspoortii Kanaadaa qabdu yaa warra paaspoortii Awustiraaliyaa qabdu biyya san keessaa takkittiin keessan karaa itti baatanii hin qabdan mootummaan waan kufu isinitti fakkaatanii Gadaafiin faalleen akkasuma bara Saadaam Huseen faalleen akkasuma Husnii Mubaarak faalleen akkasuma Dargiilleen akkasuma Hayila Sillaaseelleen akkasuma TPLF illee gaafa biyyaa baatu akkasuma namuu wata teessoo sanarra taa'u sittoo itini haga achirraa dhufanii gurra qabanii si kaasanitti waa makuuftuuf hin seetu abiyyaa amma bara finfinnee qofa bulchaa jira bara finfinnee sanuu ka hurrii nagogee roobni dhukkeetti kaasaa jiru finfinnee takkitti wanni takka kaadiree nasiisinitti himtu balalalalala jettu nagayna mee kaadiree takkittiin amma borganama yaa kiyyaa hararge ka viidiyoo fi suuraa isaa fa'aa dhoksisuun hin beekte garuu TPLF hojiin dalagaa ture inni ጓደኛ wanni ti saahiba wanni Daani'el Birhaane ጓደኛ Daani'el Birhaanetiin sii dhufti takkaan isin beekam boolla keessan maaliif abbaa keessan turan gaa TPLF abbaa qeerrootii miti abbaan qeerroo oromummaadha abbaan qeerroo sabboonummaadha abbaan qeerroo oromiyaadha qeerroon takkaa mo'atamee hin beeku takkaa harka kennatee illee hin beeku jilbiinfatee hin beeku oromoo saalfachiisee hin beeku qaanfachiisee hin beeku qeerroon oromoo yoo mataa ol qabachiise malee biyyattima Itoophiyaa jedhamtu sun if bira dabaree Itoophiyaa mayyuu sabaaf sablammoota yoo mataa ol qabachiise malee takkaa gadi hin qabachiise maaliif kaayoo qabsaa'uuf qaba kaayoo wareegama kafaluuf qaba tarsiimoo fi imaammata qaba qeerroon oromoodha TPLFin oppidoo dhalte abbaa jaraa waggaa 27 sin ergachaa turte bilisummaa jaraa jala eenyu sin baase qeerroo bara eega baatanii waggaa meeqa 2 tamate 3 tamate waggaa 3 qeerrootu bilisummaa sin baase yoom qabsooftan mee oppidoon takka duute oppidoon takka qeerroo wajjin wareegamte yoo Mustafaa taate malee Mustafaa masaniifu siidaa kabajaa faayidaa qabu iyyuu hin dhaafneef isa iyyuu yaadanne silaa akka gootatti nama yaadatamu ture jechuudha nama waraana osoo ta'u ilmaan oromoo fixan argee itti zoorsee fixe jechuudha laala kanaaf wanni ani isinii dhaamu takka maali oromoon ammallee waa takka jaarina oromoo warri oppidoo biltsiginnaa si taasiftu wayyaaneen bor dhuftee biyya qabattee akka kalee nu gootii maarree jinni hin jiru waan akkasii diilii jira diilii mootummoonni addunyaa waliin godhaa deemanitti jira biiti sun gara nagaa gara tasgabbii deemti jechuudha akka kunoo iristee balaw gifaw taataq minaamin jinni shillalaa gaabii fooxaa hidhattee deemtu sun hin jiru fooxaa gaabii yallam kanaaf ummanni oromoo kaadee waan isin hin jettu hin dhagayina wayyaaneen dhuftee biyya diigootti maarree godhootti jinni godhootti wayyaaneen barbe waggaa 30 Itoophiyaa ijaaree si garsiise bara 30 amata raayyaa inni ijaare diigdee bara diinagdee wayyaaneen TPLF ijaartaa xiqqaatta guddatu biyya isiin guddistee qaala'insa jireenyaa hirristee xiqqoola ta'u tasgabbiif nagaa buuste abiyyiin kiyyu dhufee baxabbaxu in laaqee baxabbaxee bar daaraa godhee dhabama godhee biyyattii unguree ara dargiin akkan ungone Haile Sillaaseen Itoophiyaa bara amma warra kaleessa laala Sumaalee fi Affaar waraanaa jirti warra achi wal waraanuuf mootummaan federaalaa humna ittiin tasgabbeessuun qabu mootummoonni naannoyyuu waan ittiin tasgabbeessan qaban
mootummaa Jibuutii hammatanii mootummaa Jibuutii rabbi mee lala akka Eertiraa se'anii kotta ardaayitu qadaamaayitu seenaa maarree seenati waan kana nu tasgabbeessa waan kana maarree nu godha akkamitti mootummaan har'a Jibuutii kadhatu Itoophiyaan guddittii nagas jettu rabbii keen Itoophiyaan silaa har'a Afrikaadhaaf abbaa taate gamtaan Afrikaa biyya isii keessa taa'ee biyya silaa kabajaadhaan akka nuguusatti of kabajjee diinagdeen guddattee jaaramtee biyyi silaa har'a kabajaan jiraattu Abiyyi Ahmad namichi jedhamu dhufee biyyattii san daaraa godhe biyya diigee biyyee nyaachise biyyattii biyya namaatii gadi godhe qullaa ishee irqaanaan Itoophiyaa irqaanii Jibuutii xiqqishuu gadi nu godhe bara. Itoophiyaan jirti namni Itoophiyaan hin jirti jettan akka baasan mee namni Itoophiyaan hin jirti akka biyyatti jettan Itoophiyaa ታሸንፋለች ወር jettan kotta የሚያሸንፈው ኢትዮጵያ የቄሮ ኢትዮጵያ ነው። ኢትዮጵያ ሞቱ ኢትዮጵያ መራራ ጉድናት ኢትዮጵያ ሞቱ ኢትዮጵያ ጆር ማመድ ኢትዮጵያ ትጅ ኢትዮጵያ ሰባብ ሰብለም ይሁን ዳመት ከእኙማ ከየትን ጨልቅ ይፈድ ከኢፉን ኦፍ ቡልቼ ሂሬ መታክያ ኦፍ ሙርቴ ፈደ ዮ ቀለምሽ ካላማረኝ ቻው ከጀቹኒ እንደው ሰንኬስ ጀቹ ኢትዮጵያን ትጀመለ ልሙጥ የለም ምርጫ ጋር ምርጫ አቤ ምርጫ ረጉሉ ፈኒ በሪ ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ይመጣል ኢትዮጵያ በተረበር ኩማጀር በር ሚችለሉማ ኢትዮጵያ ከነነ ጀብዳ ኢትዮጵያን ካሸነፍን አራት ቦታ እንቆርጣታለን አምሳ ቦታ በከሸንተመ ኩራ በከዲደመ ኩና በከሱደመ ኩና በከጅኒ ኩና በከማረ ኩና ካርታ ፕላን ያዳዳባ ፈተኒ አረመ ማል ዱበተም አረዱት ቻው ጁንታ ሲዱ በበ አረየ ሰበገንዳ ኢጎል ዲነ በረና አረመ በረና አካ ፊልሚ ባንዳብ ወሪ ሸመረንቴ ነተሱ ደረቢያ ጅርተን ተብይ አሜሪካ ጅርተን አካ ሙሰልሰለ ቱርኪ ላልተንት ፊልሚ አብይ ከነ ላላ ኮል ፋፊራ ማል ጎረሬ መሳቅ ነው ማል ጎረሬ ማሊቢ ሰርገኛ መጣ በርበሬ ቀንጥሱ የቲም ይሩ ዱቢና ቢየከስ ታተ ከናፍዩ ኑተከ ፊልም ይጥላል አከ ሙሰልሰላ ማሊቢ ኑቲ ደርገን ኑሎል እንጀነን ኑ በርበዴስ እንጀነን ዳራኑ ጎድ እንጀነን ወረ እርገተ ቤካ ወሪ ሰርገተኑ ጀሮ ሶዳሳ ወረ አንጎታ አማራቱ ይሰርገተ ከናፍዩ ጀሪጋ ትዲባኒ ትሰሰኒ በለው ግፋው ጀራ uffata kooti qayyaratanii irra ta'anii karabaata qayyaratanii bakka nu barkaleessa akkuma dhagaa wasritti mati akkuma booji'amaan amaaraa naannoo Tigraay tarra taa'ee እኔ ምንም አላቀም ምንም ሳላቅ ነው ገድጀ መጣው ጀርሰን ካራ ከሌሰ ጁንታ ቻው ጁንታ ጀዴ ስርቡሱን መቃሰን ነው ነጥባ ነድርቂ ሲሰኒ ነስርቢ ሲሰን ኤፈተ ኤቆልፎ ሲላራ አቦ ያርቢ አቦ ሲላራ መቃሰን ነው ምጫሰን ጸጋይ ደንደና ነው ጸጋይ ደንደና ኦሶ መጸጋይ በደንደና ዘቀበኒ ናተ ትላንትና የቻው ጁንታ ምንም ብለን ዘፈንኮ ምንድነው ጀረኒ ዳፈተኒ አቦ እኔ በቃ ተገድጄ ነው አስገድዶኝ ነው በቃ ምስኪና በቃቴ በር በቃ ነሙ ካንሰሪን ቀበ ከነ በቃቴ ምስኪና በቃቴ ቦይ ዲያታ በር ያኪ ቢላሊ ኡመት አከና ኡመት ካዮ ቀምኒ ኡመት ካዮ ቢሎል ኡመት አከና ወጅን ጅራተ ጀቹ ከናፍ በቃ አልሐምዱሊላህ ጀራ ኦሮሞን አልሐምዱሊላህ ገረተ ረቢ ገልቻ ማሊፊ ጨላፊ ኢንትዳዳቱ አዳም በሄላ ነቀርሰቱ ነው ከሳበይ ረቢን ኦኬ ቢልሱማ ነው ገርሲሴ ነው ዶገት ማሊፊ ኡመተ ነቀርሳ ፊ ካንሰሪ ከነ ወጅ ነው ቢልሱምቸን ቦር አሞ ረኮ ቢረት ሲኒ ደላታቲ ረኮ ጀምዱ ሲት ኡሚ አሞ ከሳ ጨላፊ ኢንትዳዳ ሲኒ ባሰ ገደ ረቢኑ ባሰ ላላ ተነስርት ኢንጠላላላ ረቢን አብይ ኑት ፊደ ኦሮሞ ጨጨርሴ ሰቦኑማ በለሰ ጀቹ ቢሳሱን humna ኦሮሜራ ጎዳቴ በርሲላ ጀሪቱን ጅራቹ ባቴ አብይ አከሲላ አማራት ወጋኩመ ቢት ወላሂ ቢላሂ ወጋኩም ማል ኦሮሚያ ከጅሩቲ አፋን ቀወ ጅኒ መነ ጉቱር በልበለ ጉቱር ሲላለም ተከገበቱ በታ ሀራ ረቢ ኦሮሞ ተጀራ ሰበበ ጎደቹ ሰበባ ከነ ረቢ ፈደ በር አብይ ምቲ ረቢ ቶ ፈደ በቃ ረቢ ፈደ አብይን ከው ቀብደ ጀደ ጀረት ያሚ ጀረት ዱ ፊ ኢቲቪ ደቹ የሮ ከደ ጀዱ ማለት ሲኒ ጀደ ቤተኒ አማ ጋፉማ ጀሪቱ ዱፍቱ ኦሮሞን ሀፉረ ገርቴ ሀፉረ ጋሪ አርክ ማሊፍ ረቢን አከስ ነው ጎደ መፍተና ረቢን ግድት ነው ረከሰ ከሳረኮ ሰከሰ ነው ባሲ አረ አመግሼፋ ወጅን ኦሶ ቀብሶፍኔ ቢልሶም ለቱሬ አሚን ጁንዲፋ አመግሼፋ ኤኑ ለንጂሶፋ ጫላ ቡልቱሜፋ አርቲስቶታ ገራ መቀጅራ ዳሽቦራ መቀቱ ጅራ ካቢኔ ፊካቶ ታጀር እንዳፋ ወጅ ወረ ገንቶታ ወረ ጀኖ ቀምኔ ሰቦኑማን ቀምኔ ወረ ካዮን ቀምኔ
Jawar jedhe bar nationalism indeet እንደመሰራ ቃል ነው jedhe bar ummata Tigraay injifachuu dandeettu jechi Jawar jedhe osoo silaa arra Itoophiyaa keessa nabiyyiin jiraate jecha Jawar jechuudha. Wanni Jawar jedhe wanni Abiyyi irratti Itoophiyaa keessatti hin ta'in tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf rakkoo sammara argine har'a immoo callaatiin kiddaan daddabee jira jechuudha. Har'a walaa maarree kondominiyeemii gagurratti keessa ta'e oo ifadhu sirraan fudhannu. Beelaa kakaarii 500 guuratti illee fudhadhu. Lafa Oromiyaa fudhattee fudhadhu. Garuu dirree siyaasaa Oromoo keessa lal takkiittiin keessa dirree siyaasaa Oromoo keessan baatan. Warri akka dalaydan haqa keessan argattan. Warri Qilinxoo ammoo moo'e Jawar bar ni moo'ee bar jawwee kiyya bade. Bar Jawar rabbi si jaalata. Jawar Itoophiyaa keessa nama akka kee rabbi jaalatu hin jiru. Dhugaa dubbachuuf rabbiin lubbuu Abiyyi si ajjeesuuf waraana sitti erge jalaa si baase rabbiin gaafa rashaa dhaqe. Leencoo baatee wajjin deeme. Rabbi lubbuu si baase gaafas. Sababa hacaalullee si ajjeesuu barbaadanii rabbi lubbuu si baase. Rabbiin Oromoo si jaalata. Ummanni Oromoo si malee hin qabu. Ummanni ati ija Oromooti qaroo Oromooti. Ummanni Oromoo hacaaluu dhabee sillee dhabuu hin qabu jechuun akkasitti rabbiin nuuf dhaabbate Jawar dhugaa qaba haqa qaba. Ni injifatanii moo namni hidhaa keessa shamee jiru Mister Mandeelladha. Har'a Jawar hidhaa keessa taa'uun isaa sun akka Jawar sila arrala Jawar arra bar amarri galatoofachaa jirti amarri abba sabaaf sablammii addunyaan arra bar keessatti illee hajibban malee Abiyyi faalleen baratataa jedhandaa faallee awwaa osoo namicha kana bar bakka girriisa magana dhageenne jechaa turan bu'aa jiranii bar nadaama maaliif ejjeessa xamtoloo tokko beekanii harka kenna dinna malee osoo wanni namicha hayyuun kun jedhe beekaan kun jedhe namichi kun tarsiimoo kaa'ee wayyaanee gas geetu diige. Harallee isinitti himi tarsiimoo inni kaa'ee jala deemuu diddan yoo karaa kana deemtan karaan kun karaa jaldeessati hallayya nama geessa. Yadattu makiinaa qileerra dhaabbate tokko Jawar gaafinni waraa jaalle jedhe. Makiinaachi dhaabbate sana Abiyyi marshitti jijjiiree qiletti dhaqe. Fertik dhume baaburri qabsoo bilisummaa Oromoo ammoo dirriirra gulufaa jira. Abatan haga Oromummaan jiru sabboonummaan jiru Itoophiyaan Oromummaan Oromiyaan waa takka hin taatu dhugaan Jawar lallabaa jirti. Haqni Jawar lallabaa jira. Haqni qeerroo haqni Oromoo lallabaa jira. Rabbi Oromootu nu lolaa jira. Abatan abdii kutadha. Mee wama kaadileen poost gootu lallaa. Kanaafuu amma gorsaa gara eega waliin jenne asirratti dhaabaa. Rakkoon cimaan biltsiginnaa keessatti dhalatee jira. Biltsiginnaan maanuu walii galuu dadhabdee walii gaarreeffachaa jirti. Abiyyi irratti amma warri Amaaraa fonqolcha geggeessaa ka jedhu taate hin danda'u. Namni fonqolcha geggeessu tokko amma oduu tokko oduu akkasitti dhufaa jira waan ta'eef jechuudha. Namni mafaqqala mangistii yookaan fonqolcha geggeessu tokko makanaayizeeshinii qabaachuu qabdaa, caasaa waraanaa qabaachuu qabdaa, waraana jabaa qabaachuu qabdaa, akka raayyaa ittisa biyyatti koontirool gochuu waan dandeettu tokko qabaachuu qabdaa. Saniin alatti mafaqqala maarree yoo gootan malee mafaqqala mangistii illee hin danda'amu hin jiru oduu akkasii kanaan akkasitti godhatti hin fakkaatu maaliif wata laaltu xiinxaltee laaltu humni akkasitti hidhatee Abiyyiin mafaqqala mangistii maaltu goota namicha qaatamu finqil jedhe nama fiiyyuu teessoo irraa lafa dhaye mafaqqala mangistii maaltu goota kanaaf dhugaan ni mo'a haqni ni mo'a ni injifanna ni moona Rabbi Oromootu nu lolaa jira haqa kennatu nurraa dabe silaa haqni Oromoo dabuu baate Jawar maal jedhee gorsanii Abiyyiin jechuu matana chaala dhageeffadha rabbii keessanii jedhaati takkitti matana dhageeffadha isin naa bu'aati of ta'i hin jenneen Jawar Abiyyiin jedhee bar of ta'i mana kee qulqulleessi mana kee jaari Oromoo jaari Oromoo jabeeffadhu gaaf mooraa kee jabeeffatte ummanni kee sabni kee si duuba jiraate diinni si sodaatu si kabajee si wajjin jiraata kun ammoo osoo jaalatin dirqamee sitti makaman jenneen joormee wanni Jawar hin gorsin mee maaltu jira rabbuma keessanii jedhaati mee maaltu jira mana kee qulqulleessi mana kee jabeeffadhu ummata kee kabaji jaarsolii biyyaa kabaji abbootii gadaa kabaji gaafii ummataa deebisi gaafiin Oromoo gaafii guddaa miti gaafii xiqqishu har'a gaafiin Oromoo haala adeemsa mootummaa Abiyyi sanii silaan deebi'u gaafiin Finfinnee faamoo bararamoo gaafiin bararaa abadan hin deebi'u ture har'a garuu hin deebi'a gaafiin bararaa yoo isin arguuf jettan Addis Ababa maantu Finfinneetti hin jijjiiramin na amana jechatti jettana lafa naa kaadda viidiyoo naa qaba maaliif mallasuu jedhee bargaaf 97 gaafa 97 mo'ataman
አገሩ የኦሮሞ ነው ካስፈለገ ወደ ፊንፊኔ ቀይራለን ጀደኒ በር እንጂ ጅረም አበደን ከናፍ ወሪ ኦፍ ሶብደን ሞቱማን አብይ ሂንጅራ ጀተን ኦፊን ሶቢና ኦፊን ኪጂቢና ሞቱማን አብይ ሂንጅሩ ሞቱማን አብይ ሂንጅሩ ጀዲ ፊንፊኔ ደቂቃ ትሰዱ ደንጀ ቱምኒ ኑዳ ቡንጅሩ መት ታንቲ ላውንቸሪ መድፊ እየማረኩ እያሳዩ እኮ ነው አቲ ወመተክ ዱበርቲ ለሚ ቢያራባ አገልጤ ተከከርሲስተ ቦጄ ጀታበናተ ምን አይነት ከናመንተን ሙተክ ያኪ ያ ቦለየን ኪያ ኢልማን ኦሮሞ ሸመር ኦሮሞ ወተናኖ አማረት ኤርገኒ አከስት አፋን ኦሮሞን በይ አፋን አማራን ቤት አፋን ትግሬን ቤት ኦሮሞ ቁልቁሉ ጠሊላ ሃን አገባ ጀላን በይ ተተካ ቢደና አበሻኛ ተንበይ ፉዳኒ ናኑ አማረት ኤርገሜ ሙጆዩ አፋን ትርጁማን አናሶት ኦሮሞ ቃኘሱፍ ትቄሱፍ ሲያል ተንከነው እንደ ዲኒ ከነ ስሪት በሬቼ ኑ ቤከኑ akka oromo achi demti kayo fakka lolin len bekan gab oromo keelo ammo tigrelle sirin du beti bareechite nu beti humna oromo qabu humna qeerron qabu humna sabbontonni qaban bareechine beene jechu kanaf abban waan facafata amata kanaf dhuma abi nu agarsiisu dhuma Itoophiyaa biyyi argu jirra dhuma Itoophiyaa ብርሃኑ ነጋ arguuf deemna warra kaleessa akkasi dibbeetume biiroo keessa biiroo tottolfatee suufa tottolfatee awsan hunda borganama igriyaa ucin arguuf jirtan seenaa ajaa'ibatu daggamame zamana dargii atiin ko waan ijoollee taaniif malee zamana dargiyyuu waraanni Itoophiyaa waan akkanatti booji'amanitti fakkaatan maawuntarii taankii marfii bari misaa'ela rookeetti maarre waan akkanaa kana takkaan agarre jarri muujisaa addaa qabdi suni nama diidamaan milishaa amaaraa kuma lama lolti garri kanaaf kaarraa jedha sumarra dhaabaa oromiyaan ni mooti oromoon ni injifata kana shakkina abadan namni qe'ee keetti dhufee oromoo si tuqu jiru abadan waraanni bilisummaa oromoo si jira hayyoota qabda hayyoota jajjaboo qabda hayyoota oromummaaf oromiyaa bira taree afrikaaf oolan silaa arra Itoophiyaa abiyya kana xiqqeesse paantii malee qullaashii dhaabituun silaa arra afrikaan lapheetti dhaattee ittiin boontu har'a garuu biyya daaraa taate duqeetii taate godhe waggama takka keessatti yoomirraa eegale naa qabaddaa yoom eegale himaa Itoophiyaa yoomirraa nagaa dhatte du'aa caalurraa nagaa dhatte cufa OMN hidhamuu Jawaar kana jechuun rabbii Oromootu lole jechuu kana beekaa achi dura Oromiyaa Itoophiyaa nagaa qabdee tokkotti qatta guddatu achi booda gaa balaw zarraaf balaw tawaggaan abiyyi dheengada maal jedhe basaanjaaf kone tawaggaan hoo jedhanii har'a dammoo amaarri si waraanaa jira gaa mee maal jettarra milishaan amaaraa humni adda naannoo amaaraa መከላከያን ከጀርባ በሳንጃ አይደለም ላል በሰይፍ ነው እየወጋ ያለው በሰይፍ በሻምላክ ሳን ትንጀራፍ ገነሰን ኢሳ ወራና ጅር ኢሳን አጀሳ ጅረን ኡመተ ራያ በቃ ሎሎ ወጀ ደከም ጎት ሎለኒ እቺ ደብሰ ነው ወላ ኦሮሞ ጅን ወራች ደቃ ጠርገ ነው ማልጎ ነው ካች ደቃ ባረቀ ቤከታ አባሳ ያመት ቤከታ አባ ፈዲዳ እንደሚቱ ቤጋ ከናፉኑ ኑን ይላሉቱ ኑከይኑ ላሉቱ ኦሮሞ ወዳ ደንታ ኦሮሞ ማፈሮሚያቲ ካራፍ ጀለ ሱመረ ጎለባ ነጋኪ ሰናጅራዳ ኡጋኒ ሞቲ jawwee kiyya hidhalli ni baataa mootummaas ni taataa inshallah abdii rabbii hidhaa ni baataa mootis ni taata abshir oromoo abshir jalmarroon hin dhufa waboodhaan oromiyaan jaaramti angoota siyaasaatiin oromiyaan jaaramti dargaggoota oromiyaatiin qeerroo oromiyaatiin hawwalee oromiyaatiin abbootii gadaatii fi abbootii amantaatiin oromiyaan jaaramti tokkummaa jabaa fi tokkummaa cimaa fi tokkummaa hamatu dhufamu Oromoo ajaa'ibaa kanatu gabba'u deema oromummaa sinittiin boontan laal talaphee hidhaatanii deemtan ta alaabaa akka barbaadan uffatanii deemtan oromiyaa abiyyi bar keessa salphannee bar keessatti nurraa mulqamne xiqqaanne moo kanaafuu kaarraaf jedhe kanuma goona kanarra goolamna nagaa keessa na jiraadha isin jechuu barbaada yaalman oromoo yaalman ayyaa